الرسنا جرى يولانو دابته واتيكو. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. دعوتو تكين بكم أجرتن هندتو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجين ربي رحمن نساء مررتين نساء سن الرهجرات جدا بكم أجرتن هندتو نجين سنين أدم بهن جدا حرص جنتانا إسنيف كبد دي سينادان كولي لالتو دا seenaan nuti dubbannu seenuma keenya seenaa keenya yeroo jennu seenaa musliimotaa seenaa oromootaa biyya Itoophiyaa keessa turanidha. Seenaan muslimaa jalqabaa kaasee hanga hamma jirrutti maal fakkaata, seenaan oromoos seenaa duriirraa kaasee hanga ammaatti jiru maal fakkaata kan jedhu yoo rabbiin nu gargaare sagantaa walitti fufaadhaan kan ilaallu ta'a. Haa ta'u garuu har'a kanan isiniif dhiyeessuudhaaf karoorfadhee dhufe tooftaalee seenaan keenya ittiin haalame tooftaa dhugaan ittiin dhokatee dharri dirreetti bahee leellifame tooftaa ittiin haqaa fi sobni wal makatee maal fayyadameeti shira kamiiniyyi warri gahee seenaa barreessuu gahee barumsa oomishuu argatanii jedhanii seenaa keenya kana tooftaa kamiiniyyi akka kana burjaajessan isa jedhuun isiniif gabaabsuu yaada inshaallah. Isinis akkana hordoftan abdii guddaan qaba. Jalqaba irratti barbaachisummaan seenaa ummata kan birattuu beekamaadha. Barumsi seenaa barumsa kabajamaa jireenya ummata tokkootiif ijaarsa mootummaa tokkootiif kan bakka guddaa qabu ta'uu eenyuun ni beeka. Seenaa keessaa ergaaleen gurguddaan xiinxallii gadi fagoon akka inni argamu eenyuun ni beeka. Kanaafuu ilmi namaa bara dheeraadhaa kaasee seenaa irratti osoo xiyyeeffatu gosa barumsaa guddaa tokko ta'ee dhufee har'a nu qaqqabeeti jira. Rabbiinis Quraana keessatti Nabi Muhammadin alayhi salaatu wassalaam maal jedhee faqususil qasasa la'allahum yatafakkaruun mee seenaa kana isaanitti odeessi seenaa kana isaan barsiisi akka isaan irraa xiinxalaniif akka isaan barumsa irraa fudhataniif jedha. Waa'ee Nabi Yuusuf alayhi salaam gaafa nabiyyi keenyatti dubbatu نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نوتي قرآن ستبوف نكنان سينا بريدا ساستهمنا سينا أتي دران اللي دقتهم بيك نسي برسيفنا مالي في جنان أكا أتي الرافية دمتو في جد نبي محمد عليه الصلاة والسلام كانوا هند يجعل قرآن كان يوغوتو سا إرقا سلال تنيجتان واغر قدا سدرت تيفتا إسان كيسا إني جل قبا عقيدة يوكين أمانتين ما سر سورة تيفتا إني لما فهموا أحكام شريعة مرتيوان شريعة عبادات والقبة نما برسي سورة كان تيفتون إني سدفهموا سينا نموتا كجيلو نموتا ججلو ورق جيل ربين أكملت تولسان التئولي آخرات أكملت من دفمو ورجلت مو ربين دنيا كان رتي أكمين أدبي يروج الركوفا نيدان قدر بني جدن بودر آكبان جرى مالتئين guyyaa qiyaamaa maalti isaan eeggata kanaan quraanni harki tokko sadaffaan kanaan kan guutamedha. Quraanni qajeelfama ilma namaatiif ergame harka sadi keessaa tokko seenaadhaan guutamuu jechuun seenaan barumsa xiyyeeffannaa guddaa gaafatu kan sirriitti ilmi namaa xiyyeeffatee irraa waa barachuu qabu akka inni ta'e nu akeekaa jechuudha. Numa mataa keenya yoo fudhanne maalummaan kan koo kan inni ibsamu annama Oromoo tokko nama muslimaa tokko nama biyya Itoophiyaa tokko nan jedhu wantoonni baay'een eenyummaa koo ibsanu seenaa irraa dhufani. Biyyi kun Itoophiyaa jedhamtee moggaafamuuf seenaa irratti hundoofteeti. Seerri bulmaata biyya kanaa seenaadhaan wal qabata. Akkuma kana sabni Oromoo jedhu maali kan jedhu baruun seenaadhaan wal qabata. Osoo seenaan hin jirre eenyummaan kan koo guutuun hin jiru jechuudha. Ani eenyu kan ta'e of baruudhaafu seenaa duuba deebee qorachuudhaan qabaa jechuudha. Kanaaf seenaan bakka guddaa qaba. Haa ta'u qabatama keenyatti immoo yoo deebine bakka guddaa seenaan qabu kana sirriitti hubanne seenaadhaaf iddoo malu kenninee qoranne irraa yoo jenne hin qoranne nuti. Eenyutu seenaa biyya keenyaa qorate seenaa musliimoota biyya keenya akka Oromootti seenaa Oromoo eenyu qorate jenne yoo duuba deebinee xiinxallee ilaallu qaama biraatu nuuf qorate qaama gahee barumsa oomishuu argatantu nuuf qorate walumaa galatti yoo fudhannee jenne warra qaroomina naftenyaa yookiin qaroomina ara amaaraa qaroomitu gahee seenaa nu oomishuu argatan warri immoo qaroomina naftenyaa kana qaroome seenaa keenya kana dhugaadhuma akka barbaadamu nuuf kaa'imo
dharaaf dhugaa waliin makee kijiba leellisee dhugaa dhoksee dhugaan huqqatee dharri furdatee argama laata yoo jennu baay'een isaa dharatu dirreetti bahee leellifama dhugaan ni dhokfama. Tooftaa kamiin immoo haala kanatti seenaa haalanii seenaa keenya burjaajessanii balleessan yoo jenne beektoleen adda addaa hayyoonni seenaa qabxiilee 4 kaasu. Qabxii 4 irratti hundaa'aniiti seenaan keenya kun haalamee jedhu. Inni jalqabaa hayyoonni kun yeroo seenaa barreessanu seenaa filataniiti kan isaan barreessan yookiin selection jedhama. Seenaa isaaniif ta'u qofa keessaa filachuu. Qabxiin lammaffaan immoo seenaa isaanitti toluu dide isaan gammachiisuu dhiisee irra utaalu. Oomishiin jedhamanni kun. Inni biraa immoo seenaa tokko xureessuu. Seenaa wahii yeroo dhoksuunis irra utaaluunis mijaa'uu fi dide seenaa kana xureessanii bifa hin taane namaa dhiyeessuudha. Inni dhumaatiif inni afuraffaa immoo seenicha kana guutummaattis dhoksuu yoo dadhabanii jedhanii hiika isaa jallisaniiti haala namni itti hubaturraa kallattii biraatiin bifa biraatiin hiika isaa jallisanii kan dhiyeessan argina jechuudha. Egaa biyya keenya keessatti seenaan muslimaas seenaan oromoos qabxii kana afraniin haalamee dhugaan isaa dhokatee argina. Qabxii kana tokko tokko yoo itti deebinee ilaaluuf yaallee inni jalqabaa tooftaa seenaa filachuutiin seenaan keenya haalamee barbadaa'ee jira. Seenaa filachuu jechuun maal jechuudha? Seenaa filachuun bara seenaa garii filatanii barreessanii kaan dhiisuu bakkaa fi namootan seenaa keessatti beekamuu qaban garii dubbatanii garii dhiisuu. Seenaan yeroo baay'ee barri seenaa keessatti historical periodiin iddoo guddaa qaba. Akkuma kana namoonni ijoon historical figure jedhaman seenaa keessatti iddoo guddoo qabu. Akkuma kana taateen historical event kan jedhamu taateewwan seenaa bebbeekamoon seenaa tokko keessatti iddoo guddaa qabu. Barreessitoonni seenaa Itoophiyaa yeroo baay'ee bara seenaa keessaa kan isaaniif ta'u qofa barreessu. Namoota seenaa keessaa namoota isaan barbaachisa yookiin immoo ofii jaallatan qofa barreessu. Harka caalu taateelee seenaa keessaas baay'inaan kan isaaniif ta'an qofa barreessu. Bara seenaa mee haa ilaallu. Bara seenaa kan isaan baay'ee leellisan jaarraa afuraffaadhaa hanga jaarraa torbaffaati. Maaliif bara kanatti xiyyeeffatanii bara kana leellisu yoo jette bara mootummaan Aksum keessa humna baafatee amantii kiristaanaa fudhatee amantiin kiristaanaa keessa dagaage. Barri seenaa kan isaan irratti xiyyeeffatan jaarraa 13ffaatii hanga jaarraa 16ffaati. Bara kana irratti xiyyeeffatu. Maaliif jennaan bara kana keessa mootummaan naftanyaa kan kijibaan an hidda mootii Salamoonii yookiin mootummaa Salaamonawaati ofiin jedhee of moggaasee keessa bara sana keessa ummata baay'ee sabaaf sablammii adda addaa hordoftoota amantii adda addaatti roorrisee weeraree olaantummaa ofii keessa labsateedha. Ummanni barreessan kun gara sanatti waan dabaniif bara kana irratti xiyyeeffatanii jaarraa 13ffaa hanga 16ffaa irratti xiyyeeffatu. Barri kan biraa kan isaan itti xiyyeeffatanii xiyyeeffannoo kana argate walakkaa lammaffaa jaarraa 18ffaatii hanga jaarraa 19ffaati hanga jaarraa 20ffaati. Jaarraa tokko walakkaa jechuudha. Bara kanatti xiyyeeffatu. Maaliif barri kun jennaan bara mootoleen naftanyaa hammas deebisanii Teewodiroos irraa kaasee Yohaannis Minilik Haile Sillaasee jedha hanga hammaa jiran kun warri ummata sabaaf sablammii adda addaa meeshaalee Awurooppaa irraa ergifataniin koloneeffatan olaantummaa keessa argatan kanarratti xiyyeeffatu. Bara kana yeroo sadi inni jalqabaa jaarraa afuraffaa hanga torbaffaa inni lammaffaa immoo jaarraa 13ffaa hanga 16ffaa inni sadaffaa walakkaa lammaffaa jaarraa 19ffaati hanga jaarraa 20ffaa kan jiru kana sadanitti irratti xiyyeeffatu. Namoota immoo historical figure namoota bebbeekamoo eenyu irratti xiyyeeffatu yoo isin jettan yeroo baay'ee dakaa kaasanii Izaanaa isa jalqabaa amantii kiristaanaa fudhate achi kee Kaaleeb naannoo jaarraa 6ffaa keessa kan amantii kiristaanaa babal'isee sirna Aksum kana babal'isaa hanga Yaman cehee biyya bulchaa ture. Sadaffaan Amdetsiyoon jechuun kan mootummolee Islaamaa torban kana dhabamsiisee mootummaa ifaatti dhabamsiisee bara isaa keessa mootummaan baay'een isaa dadhabee sabaaf sablammiin hacuucame jedhe. Inni afuraffaa Faasil hanga ta'e immoo achi as dhufanii ka'anii Teewodiroos Yohaannis
Minilik Haile Sillaasee kanarratti kan isaan xiyyeeffatan namoota keessaa jechuudha. Taateewwan seenaarraa immoo maalitti xiyyeeffatu ummanni kun yeroo kamirratti xiyyeeffatu yooti jette taateewwan seenaa bara olaantummaan nafxinyaa keessa jiru qofarratti xiyyeeffataniiti barreessu. Afaan keessaa afaan jarri seenaa biyya kanaati afaan biyya kanaati jedhanii barreessan afaan Amaaraa, afaan Giiziitii fi hanga ta'e immoo afaan Tigireeti. Amantii keessaa amantiin biyya kanaa jedhanii isaan leellisan amantii Ortodoksiiti. Amantii Ortodoksiitiin ala jiru hundasaa amantii biyya kanaa godhanii hin leellisanu inuma akka amantii biyya biraatii galee galtuu wayi godhaniiti leellisuudha yaadu. Iddoowwan seenaa isaan itti xiyyeeffatanii seenaa isaa barreessan keessaa inni jalqabaa Aksum, ittaanee Laallibalaa, Gondor kana sadantu iddoo argateeti barreeffama. Hangan dubbisee hubadhetti bakkeewwan Oromoo seenaan itti xiyyeeffatee barreesse biyya kana keessatti hin jiru. Bakkeewwan Islaamaas baay'ee isaa hin barreessine. Harar kan akka kana beekamtu seenaa waggaa 1000 qabdullee xiyyeeffannaa argattee hin barreeffamne. Inumaa Gondariin kan bulchiinsa mootummaa ta'uun si jaarraa 16ffaa booda isii kanarratti xiyyeeffataniiti barreessuu jechuudha. Maalirraa ka'eeti kun ga'ee beekumsa oomishuu fi beekumsa daangessuu warra qaroomina nafxinyaa qaroomitu waan argateef bakkeewwan isaanii qofarratti xiyyeeffatanii kana gochuu danda'anii jechuudha. Inni lammaffaa tooftaan ittiin seenaan keenya haalame qabxiin lammaffaa seenaarra utaaluudhaan. Oomishiin jedhama yookiin beekaa dhiisanii darbuu yookiin irra utaaluudhaan. Akka qabxii tokkoffaa keessatti isinii kaafne seenaa filatanii barreessuun kun seenaa isa kaan dhiisuudhaaf. Barri seenaa dheeraan barreessitoota seenaa biyya kanaatiin irra utaalameera. Fakkeenyaaf barri seenaa jaarraa 7ffaadhaa kaasee hanga jaarraa 13ffaatti jiru barreessitoonni seenaa biyya kanaa karoorsaniituma irra utaalaniiru. Akkuma kana jaarraan 16ffaadhaa kaasee hanga jaarraa 19ffaa walakkaa lammaffaatti jiru kaan irra utaalamee kaan maqaan isaa balleeffamee jira. Barri seenaa dhedheeraan kunii jechuudha. Akkuma kana bakkeewwan seenaa beekamoon yookiin immoo mootummooleen adda addaa ijaaramanis kan inni beekaarra utaalame hedduutu guutee jira. Fakkeenyaaf mootummaan Islaamaa Shawaa keessatti ijaarame kan jaarraa 4 yookiin waggaa 400 giddugaleessa Shawaa yookiin Itoophiyaa ammaa kana keessa jaarraa 4f mootummaa Islaamaa ijaaree bulchaa ture beekaa kan isaan irra utaalanii dhiisan argita. Mootummaan Ifaat mootummooleen Islaamaa 7 giddugala Itoophiyaa qarqara kana qabatanii ijaaraman beekaa kan isaan irra utaalan argita. Fakkeenyaaf mootummaan akka Ifaat, Dawwaaroo, Araabiinii, Sirkaa, Baalee, Daarraa warri kun hunduu seenaa kitaaba isaanii keessatti hin barreeffaman. Gara booda kan immoo yoo ilaalte mootummaaleen shanan gibee, kan Leeqaa, kan Guduruu, kan Horroo seenaan argama isaanii, siyaasni isaanii, sanyiin mootolee isaanii maal fakkaata, haalli jireenya hawaas dinagdee isaanii maal fakkaata kun hundi hin barreeffamne. Seenaan sabaaf sablammii kan Sidaamaa, kan Zaaguwee, inuma mootummaan Zaaguwee maal fakkaata waan jedhu irratti xiyyeeffannaa hin qabu. Sirni bulchiinsa gadaa sirna silaa qorannoo guddaa gaafatu, xiyyeeffannaa addaa barbaachisu kan sirriitti gadi fageenyaan qoratamuu qabu ture. Garuu barreessitoonni seenaa kun isa kana guutummaatti irra utaalanii argita. Harariin kan silaa sirriitti qoratamee barreeffamuu qabu magaalaa waggaa 1000 ol wiirtuu qaroominaa taate hanguma taate qofa kan isaan maqaatu kan yookiin immoo maqaasiyyuu hanga ta'e balleessan argita. Seenaa xureessuusa jedhu qabxii sadaffaa irratti itti dhufnaa hammaaf seenaa irra utaaluu isa jedhu kana bara irra utaaluu ilaalleerra naannolee kutanii irra utaaluu argineerra akkuma kana amantiin Islaamaa seenaan isaan dubbatamu, amantiin waaqeffataa seenaan isaan dubbatamu, amantiin duudhaa biyya keessa jiru adda addaa waan isaan dubbatamu. Afaan biyya kanaa afaan tokkicha malee labsamu. Aadaan biyya kanaa aadaa tokkicha malee labsamu. Wanti afaan isaaniitiin ala jiru, aadaa isaaniitiin, amantii isaaniitiin ala jiru hundi isaa hin barreeffamu. Irra utaalamaa jechuudha. Qabxiin biraa
inni sadaffaan seenaa xureessuu yookiin immoo seenaa kana fokkisiisanii bifa namaaf hin tolleen dhiheessuudha. Seenaa maqaa balleessuun kun yeroo seenaa tokkorra utaaluun ulfaate fakkeenyan sii kaasa jaarraa torbaffaadhaa hanga jaarraa 13ffaatti seenaan isaa wagga dubbatamuu dhabee namni tokko maal waggaan 500 fayyaan yookiin waggaan 600 akkamumatti seenaa wahii dhibama akkam taatee wahii dhibama yeroo jedhamu seenaa isa fokkisiisaniiti dhiyeessu bara dukkanaa jedhanii maqaatti moggaasu bara dukkanaa wagganni jedhame namni waa seenaa wahii taatee wahii keessatti uumameera jedhee hin yaadu. Lamu haala kanaanii jechuudha odeeffannoo isaa namarraa dhoksanii haalli isaa namatti dukkanaa'ee akkuma isaan dukkaneessuu fedhanitti akka namatti dukkanaa'ee darbu godhan yeroo dheeraafis immoo akkas ta'eera. Taateen bareedaa wahii bara kana keessan uumamne akka namni jedhutti bara dukkanaa jedhanii maqaatti moggaasan garuu barichi dhuguma akkasii jennee yoo nuti duuba deebinee ilaallu gonkuma akkasii miti barichi. Akka ija kooti eenyunnaa kajeelaa jette sareen jedhan. Nuti ofii akka saree kajeellachuu dadhabe barreeffachuu dadhabe malee jaarraa torbaffaadhaa kaasee hanga jaarraa 13ffaatti inumaa biyya kana keessatti bara nageenyi keessatti sirriitti mirkanaa'e lolli adda addaa hin jirre mootummaan Aksuum deemaa of dadhabaa dhaqee alanni kufu lolli ni dhaabbate biyya kana keessa. Mootummaan uummata Kuush ijaarame mootummaan gosa Agawuu ijaarame gosa amantii duudhaa kan hordofan jechuudha biyyi kun tasgabbaa'ee ture lolli sabaaf sablammii adda addaa gidduuttis hin turre amantii gidduuttis hin turre nageenya ture. Taateen guddaan bara kana uumame amantiin islaamaa dhufee biyya kana seenee masaraa mootummaa seenee Najaashiin amantii islaamaa fudhatee sanbooda babal'ataa hinumaa mootummaan islaamaayyuu ijaarame. Bara kana keessa hariiroon Itoophiyaa duriitii fi biyyooti Arabaa sirriitti kan inni ijaarame. Bara kana keessa mootummaan islaamaa adda addaa kan inni ijaaramuu danda'e. Mootummaan islaamaa Shawaa jaarraa 4 fayyaa kan giddugala Itoophiyaa ammaa guutuu to'atee bulche bara kana keessa. Barri kun taateen qabu jechuun taatee nuti hin barbaannetu uumame jechuudha malee taatee ajaa'ibaati kan uumamaa ture bara. Mootummaan Zaaguwee kan gosa Agawuutiin ijaarame jechuudha. Jalqaba amantii waan akka duudhaa wayii irra kan turanii gara boodaa keessa amantii kiristaanaa fudhatan seenaan isaan ijaarsi isaan laalle balaa ijaaraniif humta adda bara kana keessa garuu gosa isaan fedhan waan hin taaneef isa kanas dhiisanii bira darbuu jechuudha. Walumaa galatti barreeffamni seenaa isaanii maal irratti xiyyeeffata? Akkuma ilaalcha siyaasa isaanii amantii ortodoksii qofa saba Amaaraa qofa afaan illee kan Amaaraa aadaan illee kan Amaaraa har'as yoo laalte miidiyaan jaraas kanuma bara. Afaan tokkitti dubbata aadaa tokkitti leellisa amantii tokkitti labsa seenaan jarri barreessan illee akkuma kana aadaa Itoophiyaatti jedhanii gaafa dhiyeessan yoo teessee ilaalte aadaan uummata Oromoo aaduma Oromoo jedhamee dabarfama kan Sidaamaa aadaa Sidaamaa jedhamee dabarfama aadaan uffata isaanii immoo uffanni Habashaa jedhanii fidanii leellisan kun inni immoo aadaa Itoophiyaati. Seenaa kan akka kanatti jal'isanii xureessanii dhiyeessuun inumaa seenaan bara Liji Iyyaasuu mootii Liji Iyyaasuu impeerar Liji Iyyaasuu akka seenaatti hin dubbatamu akkuma waan dursa wayii ta'ee bara Haile Sillaaseetiif haala mijeessee wayii godhanii dhiyeessuutti yaaluu jechuudha. Tooftaan seenaa xureessuu kun inni guddaan bara dhiheenyaallee jalqaba jaarraa 18ffaatii kaasee hanga walakkaa lammaffaa jaarraa 19ffaa gara waggaa 150 taatee isaan hin feenetu argame. Maaltu argame bara kana keessa? Mootummoolee Oromootu bakka guddaa argatan. Hanga Kaabaa, hanga Goojjam, hanga Gondar deemaniiti mootummaa Islaamaa ijaaran. Mootummaa Shanangibeet ijaarame. Mootummaa Leeqaatu, mootummaa Guduruu kana Horrooti ijaarame. Arsiitu of ijaare, Harartu of ijaare. Barri kun maal ta'eere? Zamana Masaafin jedhani. Bara mootolee adda addaa. Bara lolli keessi ummanni wal unkure. Bara dinagdeen bade bara jiruudha hawaasa bade jedhanii dhiheessu. Mee bara isaan jedhan kana bara Minilikiin bara Yohaannisiin bara Teewodiroosii waliin madaale. Barri Teewodiroos kan ilmi namaa akka midhaaniitti keessa haamamaa ture. Barri Yohaannis kan namni kumaatamaan iddoo tokkotti akka nama midhaan calleessuutti calleeffamaa ture. Bara nageenyaa bara misoomaa ta'eet
bara mootummoleen shanan gibee mootummoleen leeqaa horroo guduruu nageenyaan lola tokko malee waliin jiraataa ture bara lolaa godhamee dhiyeeffamuu jechuun kun gonkuma seenaa sirrii akka hin taane hubata. Seenaa xureessuu akkasila bara dukkanaa jedhan isa kan ammoo as dhufanii daarkee jirra kaan isa kan ammoo zamana matsaafinti jedhanii dhiyeessuu yaalan. Kana qofaa miti barri seenaansaa xureeffamee jedhee jaarraan 16ffaan iddoo guddaa qaba seenaansaa xureeffamuu keessatti. Jaarraa 16ffaa gonkumayyuu seenaasaa haaluu hin danda'an. Balleessuus hin danda'an, utaaluus hin danda'an. Maal godharree maqaa isaa xureessuutti dabane. Maaliif dhoksuunis utaaluunis hin dandeenye jennaan taatee guddaa biyya kana keessatti argame. Taateen sun lammanuu immoo uummata muslimaatii fi uummata oromootiin wal qabata. Jalqaba jaarraa 16ffaa keessatti ummanni muslimaa kan bara dheeraadhaaf hacuucamaa gidiramaa ture kan inni roorroo kana diddaa qabsoo diddaa gabrummaa geggeesse keessa injifatee humna nafxenyaa kan bara dheeraa walakkaa biyyattii kana urgufee ungulaalaa ture adabee geessee kaabatti galchee jalqaba jaarraa 16ffaati. Akkuma waliin beeynu ummanni muslimaa bara dheeraadhaaf mootummaa isaa jaarratee walakkaa kana keessa jiraataa ture. Hanga mootummaan Salamoonawaa jaarraa 16ffaa keessatti ijaaramu 1270 ijaaramutti nageenya ture. Dhiignis dhangala'aan ture. Uummanni muslimaas ta'eef sabaaf sablammiin kush yeroo sana naannoo giddugala Itoophiyaa maa jiru lola siin beeku qophiis miti lola. Mootummaan Salamoonawaa gaafa immoo ijaaramu buurri inni irratti ijaarame yaadrimeen isaa lola waan ta'eef akkuma ijaarame lola jalqabe. Gaafa lola jalqabu kana ummanni kun sila lolaaf qophii waan hin turreef karoora lolaa waan hin qabneef ofirraa hedduu loluu hin dandeenye. Booda keessa muuxannoo lolaa argatee hanga ta'e ofirraa lolusi muuxannoo lolaa waan hin qabneef babbadaa'eera. Sabaaf sablammiin kuushiis mootummaan islaamaas jalqaba jaarraa 15ffaa bara 1402 gaafa mootummaan islaamaa walakkaa shawaarraa diigame Hararitti gadi baqatu garuu lola leenji'ee deeme asii. Lola leenji'eeti achi alana lola ol jalqabe jechuudha. Yeroo tokko lola injifataa yeroo kaan injifatamaa osoo kana jedhu jalqaba jaarraa 16ffaatti garuu mootummaa kiristaanaa kan bara dheeraadhaaf biyya kana boqonnaa dhowwee Imaamu Ahmad ibn Ibrahim al-Ghazi namni jedhamu dargaggoon qeerroon tokko kan gaara mul'ataatti dhalataan biyya kanaa achi ka'ee humna amaaraa kibba keessaa kaasee baharraa xaragee dhufee kibba dhiharraa xaragee geessee dhabamsiisee kan inni jedhee seenaa kana guutummaan guutuutti dhoksuu dadhabaniiti maqaa isaa xureessu. Maal jedhan? Giraany Ahmad weerara Ahmad bitaachaa jedhani rabbiin bitaa jara haa taasisu bitaa jaratti taanaan. Qabxii biraas ilaale. Jaarraa 16ffaadhuma keessaa uummanni Oromoo kan yeroo dheeraa hacuucamaa ture kan humnaan gidiramee lafa ofirraa buqqifame bara Amdasiyoon walakkaa Itoophiyaa keessaa wiirtuun gadaa Oromoo iddoo Odaa Nabee jedhamu naannoo Duuka Mammaarraa yeroo sana Fataagaar jedhamee beekamurraa humnaan buqqa'e gara Odaa Roobaa deeme. Bara Zara Yaaqoob keessas dhiibbaan itti ulfaatee hacuuccaa guddaadhaan Odaa Roobaarraa buqqa'ee naannoo 1450 keessaa gara madda walaabuutti deeme. Sirna haaromsa gadaa uummatee jalqaba jaarraa 16ffaa naannoo 1522 sochii godheen lafa isaa dur saamame sirna isaa dur hacuucame deebisee babal'ifatee Giriit Oromoo expansion jedhamee kan beekamu bal'ifannaa Oromoo guddaa kan jedhamu sana jaarraa 16ffaa kana keessa geggeessee taa'umsa Oromiyaa ammaa kana baa hanga dhiyaa kaabaa hanga kibbaa jiru kana yeroon inni sirriitti deebisee olaantummaa siyaasaatii wajjin to'ate jaarraa 16ffaa kana keessa. Isa kana lamaanuu dhoksuus dadhabanii ala jedhan haaluutti deebi'an. Maal jedhan? Oromoon wama akka bineensa wayiitu jaarraa 16ffaa keessa alaa galee mootummaa kiristaanaa weeraree dhabamsiisee jedhan. Imaamu Ahmad ibn Ibrahimiin weeraraa biyya alaatii gale jedhan isaanis. Barreeffama isaanii keessatti maal jedhan yeroo tokko Itoophiyaa በውጪ ወራሪ ተይዛ አታውቅም ግራኝ አህመድ ጊዜ ብቻ እንጂ ይላል ኢትዮጵያን weerartoota biyya alaatiin to'atamteen beeytu bara Giraany Ahmad malee jedhan akka isaaniitti Giraany Ahmadis biyya alaa
Oromoonis weerara biyya alaa amantiin islaamaatis biyya alaatti dhufe. Wamti abbaan biyya kanaa seera isaan keeyyatan keessa ati lammii biyya kanaa ta'uudhaaf sabaan Amaara ta'u, amantiin kee Ortodoksii ta'u, aadaan kees aadaa isaanii ta'u kana bu'uura kana kaayyataniiti achirraa ka'anii ilaaluu jechuudha. Haala kanaanis kitaabni abbaan baahiree barreesse waa'ee Oromoo keessatti Zeenaa Lagaallaa jedhu suni Oromoo kana bineensa wayii godhe haala kamiin dhiyeessuu yaala isin itti fakkaata. Weeraraa kan qabeenya uummataa saamu, kan manneen amantii gubu, kan aadaa balleessu, hambaalee seenaa dhabamsiise godheetii lafa kaa'e. Yeroo seenaa muslimaa barreessan akkuma kana. Kitaabolee baay'ee isaan barreessan dubbiseera waa Imaamu Ahmad ibn Ibrahim al-Ghazii irratti. Imaamu Ahmad kanaan bara sana keessa jedhan manneen amantii kan muslimaas kan kiristaanaas hin gubate jedhan baay'ee nuu yaadani. Hambaaleen seenaa hunduu ni dhibame, qabeenyi baay'een ni barbadaa'e, lubbuun baay'ee bade jedhan. Kan isaanii oolaata. Barramde Tsiyoon qofti masjiidni 10,000 wayi kan gubate. Inni kun maaf seenaan hin barreessin. Jira the church and the state and the church in Ethiopia kitaaba jedhu. Bara zara Yaaqoob kan namni gibira godhame akka bineensaatti gabbaramaa ture. Loon godhame gabbaramaa ture. Maaf nuun himne seenaasaa. Kan Imaamu Ahmad qofan nutti himama, kan Oromoo qofan nutti himama. Seenaan keenya haala kanaan haalame jechuudha. Isi tooftaa kana sadanirraa hafte tooftaa filatanii barreessuu, tooftaa irra utaaluu, tooftaa seenaa xureessuu irraa immoo kan hafte ammas tooftaa biraa itti fayyadamanii balleessanii waan kana. Maanni tooftaan inni dhumaa jennaan hiika isaa jallisuudha. Seenaan tokko taatee wahii gaafa himamee jedhu hayyuu seenaatu ibsa wayii itti kenna. Interpretation itti kenna. Seenaa keessa misinterpretation gaafa ibsi jal'aan itti kennamee jedhee seenaan sun haalameera. Qabxiin ijoon guddaan asitti hubachuu nu barbaachisu warri kun gaafa seenaa wayiitiif hiika kennan, seenaa wayiitti gaafa ibsa kennan, wiirtuun isaan irra dhaabbatanii seenaa kanaaf ibsa kennanu dhugaa miti. Hayyuun seenaa tokko silaa dhiibbaa kamirraayyuu bilisa ta'eet ilaalcha siyaasaarraa hanga danda'ameen bilisa ta'eetii dhugaaf dhugaarra dhaabbateetii seenaadhaaf ibsa kennuudha qaba. Warri kun garuu gaafa seenaa tokkoof ibsa kennan bu'uurri yookiin wiirtuun sentiraaliin akka rifaransiitti kan isaan irra dhaabbatan maa inni tokkoffaan amantii ortodoksiitii, lammaffaan amaarummaadha, waan aadaa amaarummaatti rarra'u kanarra dhaabbatanii sii kenna. Ati gaafa akka amantiitti amantii ortodoksiitiin ala taate akka XY axis yennaan jira miti. X irraa ammam fagaatee digirii meeqa siqee Y irraa ammam siqee. XY axisiin isaanii amantii ortodoksiif amaarummaa kana. Ati amantii ortodoksii irraa baate jechuun axisii kanarraa baatetta jechuudha. Interpretationiin isaanii kanarratti hundaa'ee waan ilaalamuuf monopoolii jechuudha. Sirna sabdaneessaa yeroo hammaa jedhamu kana guutummaatti kan mormuudha. Sababa kana sabaaf sablammiin hundinuu tooftaa kanaan yookiin shira kanaan tuqamee abbaan biyyummaarraa haalame. Hordofaan amantii kamiitu tooftaa kanaan waan shira kanaan rukutameef abbaan biyyummaan isaa irraa haalame. Itoophiyaa biyya ummata fi sabaaf sablammii adda addaa ta'uun osoo beekamu afaan biyyattii keessa jiru afaan dhibbatti tilmaamamu osoo ta'u amantiiwwan addunyaatti beekaman biyya kana keessa jiraachuun osoo beekamu amantiin beekamtiin itti kennamee labsamee jedhe amantii isaanii qofa ta'e. Warri amantii kanaan ala jiru amantii biyya alaatii gale. Dhugaan jiru immoo yoo ilaalte kanaa miti. Amantiin kiristaanaas giddugala bahaa keessaa inumaa Sooriyaa keessaa kan inni dhufe. Keessi abbaa salaamaa kan jedhamu yookiin pirimintees kan jedhamu bakki inni irraa dhufee jedhee giddugala Sooriyaa keessaa. Amantiin Islaamaas asuma Suudii irraa dhufe irraas dhiyoonuu Suudiidha. Inni sun jaarraa afuraffaa keessa dhufe, inni kun jalqaba jaarraa torbaffaa keessa dhufe amantiin Islaamaa. Akkuma Makkatti dhalateen biyyi inni tarkaanfatee keessa seene jalqaba biyya keenya. Kanaafuu amantiin kiristaanaas biyya kanaa miti. Inuma amantiin Islaamaa erga dhufe biyya kana seene hayyootuma biyya kanaatiin hoogganamaa ture. Amantiin kiristaanaa garuu jaarraa afuraffaadhaa kaasee hanga
jaarraa digdammaffaatti biyya Misraa yookiin Gibxiitiin kan inni hoogganamaa ture. Yeroo ammaa ta'anii muslimootaa fi Gibxii walitti dhuuf yaadu miti gowwoominaa isa kanaan. Jaarraa afuraffaa kaasee hanga jaarraa digdammaffaatti Paappaasiin dhufee biyya keenya keessatti amantii Ortodoksii hoogganu Paappaasiin Misraa yookiin kan Gibxii qofa. Kanaafuu isa kami abbaan biyya. Lamaanuu alaa dhufe. Amantiin akka duudhaatti biyya kanaa dhalateetti yaadamu yoo ta'e amantii waaqeffataaf amantii duudhaa tokko tokko. So inni kun ilaalchi kun jijjiirame biyya kana keessatti sabaaf sablammiin jiru hanga abbaa biyyaa ta'utti seenaan isaa dhugaan barreeffame amantiin isaa amantii biyya kanaa ta'utti yeroo dhiyeenyaa alhamdulillah akka mootummaattis labsiidhaan amantiin islaamaa gad dhaabbatee amantiin biraas akkuma kana gad dhaabbachuu jalqabeera. Rifaransiin seenaa kun jijjiiramuu qabaa isa jedhudha. Kallattii biraatiin Oromoof Musliimoota akka madda rakkoo kan maalummaa biyyattii tokkummaa isii jeequtti dhiyeessu. Fakkeenyaaf barreessaan seenaa tokko Islaamiin Itoophiyaa kan jedhu Tirimingiyaam Islaama Itoophiyaa keessaa kan jedhu yeroo kitaabicha akka kanatti ilaaltu maqaan isaa jechuudha gahee musliimoonni biyya kana keessatti qaban bu'aa isaan biyya kana buusan waan jedhu isitti fakkaata. Garuu gaafa kitaabicha gadi dubbiftu muslima jechuun diina biyya kanaa godhe kan tokkummaa biyya kanaa diigu kan ummata kiristaanaa irratti rakkoo hamaa ta'e jedhe haala kanatti kan inni suuraa ummata muslimaa yookiin hordoftoota amantii islaamaa godhe dhiyeessu. Oromoonis akkuma kana ilaalcha isaanii keessatti maafiyyi kitaaba seenaa lagaallaa jedhu barreessite gaafa jedhamu abbaan baahiree jalqaba irratti na kaa'u sababnan barreesseef ummanni akka kana hammaataan kan hammeenyaan guutame kan nama ajjeesu kan dhiiga dhangalaasu wamta kanaa dhufeera jechuu barsiisuuf malee seenaa ummata kanaa isiniif ibsuu miti jedha. Ilaaltanii jalqabumarraa jechuudha sabaaf sablammiin biraas akkuma kanatti kan isaan bocanii kaa'an. So wantan jedhuu barbaade seenaa keenya akka muslimaattis akka oromoottis haalamee jira. Haa ta'u garuu galanni guddaan warra yeroo dhiheenyaa keessa keessumaa bara 1980moota keessa qabsoo godhanii seenaa Oromoo baay'ee haaromsanii qorannoo gadi fageenyaatiin barreessuu jalqabanii jijjiirama guddaa fidaniiru. Qabsoon isaan godhan kuni ilaalcha dogoggoraa duraan keessumaa madda Oromoo ilaalchisee jiru irratti jijjiirama addaa fideera. Yeroo duraanii kan Oromoon jaarraa 16ffaa keessa biyya alaatii dhufee mootummaa Amaaraa mootummaa Ortodoksii weerare jedhu amma dogoggora ta'uun sirriitti hubatameera. Nutis illee warri yeroo ammaa waa barreessinu waa dubbifnuyyuu ilmaan warraaqsa kana ta'uu keenyatu mala. Akkuma kana seenaa musliimootaas ilaalchisee yeroo dhiheenyaa keessa kitaaboleen baay'een barreeffamaa jiru afaan adda addaatiin biyya keenya keessatti jalqaba afaan Amaariffaatiin kan inni baay'inaan barreeffamuu jalqabe booda kana afaan Arabaatiinis baay'inaan barreeffameera. Silaa kan duraanii afaan Arabaa ta'uun beekamaadha. Jaarraa 13ffaa dura kitaaboleen turan seenaan Amaaraas seenaan kan muslimaas kan Oromoo hundi isaatu hammi tuqamee afaan Arabaa qofa. Kan Amaaronni waa barreessuu jalqabanii egaa mootiin Salamoon waa ofiin jedhu kijibaan kun dhufeeti. Kan sanaan dura wanti isaan akka seenaatti dubbatan hundi isaatu afoola jettee oduu himaa mana mootiiti. Inni seenaas ta'uu hin danda'u. Amma seenaan muslimaas afaan Arabaa, afaan Oromoo, afaan Amaaraatiin barreeffamuu jalqabee jira. Garuu gahaa miti. Baay'ee xiqqoodha. Bofti abbaatu of mara jedheedhani nutis yoo ofiin marre dhalataan muslimaa warra sirriitti waa dubbisuu waa barreessuu danda'u keessumaa kan afaan Arabaa, afaan Ingiliffaa, afaan Amaaraa, Oromiffaa sirriitti danda'u sirriitti qorannee seenaa keenya yoo hin barreessine akka Oromoottis seenaa dhugaa yoo qonnee hin baafne hin barreessine ammas seenaan haalamaan wal makataan dhugaaf kijibni walii hin beekamne itti fufuunsaa ni mala kan dhugaa ta'e kan ammoo kan abbaa biyyooma sabaaf sablammii biyya kana mirkaneessu abbaa biyyooma amantii hunda biyya kana keessatti mirkaneessu seenaa murteessaadha. Seerri qofti waa murteessuu hin danda'u. Kanaafuu seenaa kana irratti xiyyeeffannee haa qorannu wal habarsiifnu inshallah nus amma dandeenyen sagantaa YouTube keenyarraa seenaa muslimaa seenaa Oromoos sagantaadhaan inshallah isiniif gadhiisaa deemuu yaala namarraa fayyadamu rabbiin nu taasisu. Hada wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.